Nagaanii faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii damee YouTube lafumaaf haala isin keessa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani obboleettiin keessan baay'ee nagaan qabaa. Nagaan biyya nan jiru biyya isin jirtan haala isin keessa jirtan. Akka jiru nan hamana haalota nagaan hin jirre keessatti nagaa keenya iddootti kan eege gooftaan ulfinaan haa jajamu. Akkuma beekamu gidduu kana ji'a tokko guuteera. Badaa YouTube irratti argamaatiin jiru yeroo tokko viidiyoo gadhiisa malee namoonni baay'een karaa WhatsApp karaa toora YouTube mul'achaa hin jirtu. Video gadhiista malee fuula kee argine hin beeknu. Fuula keetiin kottu namoonni naan jettan baay'eedha. Eenyufaa akka ta'e isiniyyuu hin beektu. So dhugaa baay'ee kabaja guddaan isinii qaba. Yeroon jabaadheef yeroon dadhabe keessatti namoota waaqayyoon gaditti namoota na hordofan qabaachuu kootti yeroon jajjabaadhutti hafuurattis ta'ee foonitti yeroon jajjabaadhee hojjedhutti jabaadhuu cimaa jirtaa kan naan jettan yeroon ani laafetti immoo sababii maaliitiif laaftee waan si gargaarutu jira jettanii namoonni na gaafatan waaw baay'ee guddaan isinitti gammada. Eebbifamaa naaf jiraadha. Kabaja guddaan isiniif qaba. Haaluma hojiin xiqqoo ishee hojiin bona hin beektu hin baay'ata waan ta'eef haaluma hojiirra kan ka'een isa duraa isa yeroo bonaa caala biizii ta'e malee rakkoo tokkoyyuu hin jiru nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo. Guyyaa har'aa immoo maaliin qabadhee dhufee akkuma beekamu asamma gibbii keenya keessaan taa'ee xiqqoo ishee qilleensa fudhachaatii jira. Asumaan Neskaffee hin beektu silaa kan baay'ee jaalladhu. Neskaffee dhugaa akkasumas immoo qilleensa fudhachaatiin jira. Asumaan nama wayii biraankii gochuun barbaadaarra. Ani biraankii nama taasisee hin beeku. Biraankii akka dhuunfatti nan taasisa garuu viidiyoo waraabee miidiyaa irratti baasee hin beeku. Namoota tokko garuu biraankii nan godhe. Yeroo sanattuu isaan baay'een na hin handafeetti hima. Har'a garuu nama wayitiif qophaa'ee tanan jira. Tarii biraankii ergan hojjedhee booddee lakkisii biraankii sirraan bareedu tajaajila malee sirraa miidhagu dhiisi yoo naan jettanis nan dhiisa. Yommuu sirraa miidhagaa itti fufi jettanis ittiin fufa. Baay'ee biraankii kan hin jibbuu fi namoonni baay'een biraankii keessatti sobaan maqaa waaqayyoo waamu sun baay'een of ceephaa jechuudha. Nama biraankii ta'u suni dhugaa jedhee yoo kakate rakkoo hin qabu maaliif inni waan hin beekne waan ta'eef garuu namni biraankii taasisu suni beeketu taasisaa jira wanti sun akka soba ta'e beeketu biraankii taasisaa jira waan ta'eef namni biraankii ta'aa jiru san yoo mana akkas godhe mee dhugaa jedhe gaafa jedhuun dhugaa Yesuus akkas gooteetta kan jedhan jiru jechuudha sobaan. So sobaan maqaa waaqayyoo dha'uun baay'ee ulfaata. Maqaa waaqayyoo keenyatiif baay'ee of eeggachuutii qabna. Kanaaf maqaa waaqayyoo kootii eeggachaatii har'a nama ta'e naasisuun barbaada. Hiriyoota baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju keessaa egaa akkuma beekamu hiriyoota biyya keessaas ta'e alaayis hiriyoota dhiiras ta'e hiriyoota durbaas hiriyoota danuun qaba. Hiriyoota dhiiraa yeroo isiniin jedhu immoo namoonni baay'een hiriyaa dhiiraa gaafa jedhanii kaadhimaa yookiin abbaadhuma manaatti fudhatu garuu akka obbolummaatti dhiira wajjiniinis hariiroo uumanii jiraachuun hin danda'ama jechuudha. So hiriyoota baay'een qaba isaan keessaa hiriyaan baay'ee jaalladhuu fi iddoo guddaa kan hin qabu isheenillee iddoo guddaa kan naa qabdu. Anillee maqaa masoo biroo kan inni itti waamuun qaba. Isheen maqaa isheen sirriin garuu Balaayinesh Zarfoo jedhamti. Mucaa biyya tokkotti ollaa tokkotti dhalannee guddanneedha. Yeroo biyya turreettirree hariiroon nuti waliin qabnu baay'ee cimaa miti. Nagaadhumaa fi gatuma biyyummaa malee. Erga gara biyya hambaa dhufne garuu waggaa 4 kan ta'uuf hiriyummaa adda ta'e amma kana jechuu kan hin dandeenye. Guyyaa tokkorree nyaara walitti gurree kan hin beekne. Hiriyummaa akkasiitu gidduu keenya jira. Har'a na muufachiisa maaliin jedhaanii waaniin jedhuuni
Iccitii baay'ee wal biraa qabna baluu wajjin iccitii dhuunfas ta'e iccitii riyaa iccitii maatii iccitii baay'ee walitti himna har'a haga yoonaatti baluudhaa iccitii koo baasuu argees dhagees hin beektu egaa hiriyoota danuu yoo qabaattan hiriyoota nama 20 yoo qabaattan iccitii keessan waan iccitii dhoksaa nama tokko qofatti himattan jiraachuutii danda'a iccitii akkasiillee wal biraatii qabna har'a maalan jedhaanii waan asitti maa ture hunduma isaa nama biraarraa hin alaa dhagee lakkaati nama akkanaadha kana boodan jedhaan baqa kana booda kiyyaaf kee hin ga'an jedhaan waan ishiin jettu laala kanaaf akkanarratti hin beekamniti duratti naa bilbilaatii turte kalee galgalaas naa bilbilaa turte biraan kiyya yaadee otoo hin taane garuu naami jechuu didee hin kaasnee fi yeroo lama sadiirra deebitee bilbiltee ani kaasuu fi dinnaan baqa baay'ee wanni jette jechuudha maal taate jettee naati waan ta'eef waan ishiin jettu waluma wajjiniin ilaalla sagalee isinitti dheeresse kaa'utoon biraan kee gochuu bira hin geenye asumaan immoo niwus kaffee sinaaf feereen jira kottaa dhugaa isiniin jedheen jira qilleensi ani keessa taa'ee jirus baay'ee qilleensi qabbanaa fi baay'ee namatti toludha gibbii keenya isinitti argisiisu kinolaani as gaaddisa kanan taa'eetoo jira. Namni bishaan daakuu jaallattan dhuftanii daakuu dandeessu isiniin gaafachiisu isiniin gibbii keessan guutuu isaa waraabinuu ergi namni naan jettan jirtu namoonni lama gibbiin keessan baay'ee bareedaa jettanii turtanii guyyaa tokko hunda isaa isiniif waraabaa si gaama xabashaa afaaniin jaallattu tokko faasiritti waraabeetu isinitti argisiisa gibbii keenyan jira kan dhiifama namuuf galchaayanii kan namaati jechuun natti ulfaate jechuudha beekamaadha kan warra bira hojjennuuti garuu ani keenyan jedha amma nazirutti akkuma kiyyaatti yookaan akkuma ammaatii kootiin itti fayyadama waan ta'eef keenyan jedha amma fakkeenyaaf yeroon hojjisiistuu keenyatti dubbadhus maaliin keenya sun eessa jira hin jedha malee maaliin keessan sun hin jedhu waan sana keessan hin jedhu kan keenyan jedha afaanumatti na bare waan ta'eefidha kanaaf na of galchaa yoomaadha gibbii taate naan hin jedhinaayii mee tiyyaa waan isheen jettu laala irratti bilbilee tooyi. Duratti guyyaa naa bilbiltee turte kalees naa bilbiltee turte akka waan itti mufadhee jalaa kaasuu dideettan itti haasa'a jechuudha. Kanaaf na waliin turtii gaarii. Tole irrattan bilbila amma yaa waaqayyo na gargaari. Waamee jira. Halo. Oye, don Pato. Nagaa siifa ta'u. Akkam nagaa keedha. Galata waaqayyoo sagaleen kee nagaa mulkaasme. Okay, nagaa moo? Maal riibaa kaate moo? Innatti boqonnaa irra jira. Okay. Kamatti nagaadha? Nagaa kooti galata waaqayyoo jirtaayi. Gooftaan ulfina guddaa fudhatu jira. Sagalee kee oluma kaasimee badaan nagaamu moo laawundii irra kaa'u laata? Naannoo sirriitti haasa'an jira si bira yoo ta'e malee. Okay. Akkamatti nagaadha? Ani nagaa kooti gooftaaf magaalatu badde immoo bilbilan kaastu. Bilbila badaanuma kana dura kana booddee badaanuma sitti haasa'uun barbaadu. Sis ta'ee nama biroos. Maqaa Yesuusin maa jechuudha? Ingaa bakka ishee sobanii afaanii wal kuudunii kan jaalalli dhugaa keessa namaan jiraanne argeera waan ta'eef gahaadha. Likkumatti wayya. Dhuunfaa ta'u eenyutti haasa'aa jirtu sitti fakkaate?
dhuunfaatoo xiyyaatoo xiyya bichaatoo waliin jechuun isaaf maqoma maatiin keenya nu baasanii wal waamna kana booda. Maqaa Yesuusin. Mucayyoo maal taate? Hin beektaatu waan hin ta'eeti. Inkoosaa jirta moo dhugaa kee jechaa jirta? Maaliin Maaltu koos bade immoo? dura akkana haasofni koo yeroon bilbila sii bilbilu akka kanatti walitti haasofnaa. Taada maalan beekareen maal taate ree? Sababa isaatu hin beekta kaasitti himuun barbaachisu. Mucayyoo maal taate irraa waaqa? Waan hin ta'e atuu beekta. Samuuna kana waa'ee koo eenyu wajjiniin gadi fageenyaan akka haasofte yaadadhu. Atillee dammeen hin dhageessu jetteetu erga waggaa meeqatiitiyyaa ani kanan yeroo hunda waan hunda dhufee yeroon gammades yeroon gaddes dursee kanan sitti himuu fi haga yoonaatti sii maqaa koo nama biraatti dha'uu hin argine. Hamma garuu waan ani kana dura sitti hime hundasaa kana guyyaama tokkotti himte ta'ee nama saniin ati walitti buunan waan ati yeroo hunduma itti maa dhufte dhufanii namni sun akkatti natti himantee dhimmumaatiin irraa qabnu wallaali baqa akkam jedheetuma akkan dubbadhu wallaali. Maqaa Yesuusin. Anatu waa'ee kee namatti himamoo? Lakki anatu hime anatu waa'ee koo namatti hime namni sun immoo deebi'ee dhufee natti hime. Mucayyoo bu'aa jirta moo? Yesuus. Amma isa ishee natti eenyudha namni sun? Eenyudha ammoo siin alatti namni waa'ee namaatti taasisuu si jammaris immoo waa'ee kee namni taasisu eenyudhaan? Atu beektanan qoratiin atu beekaaree ati afaan bichaa amma si arge. Dhugaa waaqayyooriif na aarsaa jirta bakka. Daabii natti hime baluu sana isa jajjadanii jechaan irra qaban sana hin qabu. Akeeletti himtee eebeleetu natti hime naan jedhi bakka hallaqa. Hin jedha. Ammas maaltu si boci? Yeroo nama walitti naquun qaban ebeluun natti hime yeroo siin jedhuun qabatumti yaadadhu namatti waa'ee koo haasofte. Si jammaratu ta'e yooti ananna namantu moo abaluu sana moo ananna amanta si jammar nama umuriidhaa maatiin kee wajjin hin guddachaa dhufe moo warra biyyaati moo akkami warra asitti barteedha innis immoo maaltu dhufe? Kana na qorachuu sin barbaachisu barin beektaati beekaa na qorta malee namatti himte amma dafitoo ebeluutti akkana hidheetoo haasa'ee ebeluu ta'uu danda'a laata jedhiitoo atumti namuma itti haasa'aa turte san maqaadha inatti hime. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dhugaa Kiristoosiin nama tokkittitti waa'ee kee miti waa'ee kootu namatti akka hin himne hin beekta siin alatti miti. Si jammaris immoo bilbilaan nama wajjin haasa'u siin alatti nama kan biraa wajjin haasa'u. Egaa gaafa si bilbila guyyaa guyyaadha siin bilbilaan jalaan kaasu. An sababa isaa yooman bareere lakkaa'usin. Waaqayyaa amma akka goonu ani nama natti hime sana namni sun na kakachiisanii natti himanii nama sana sitti hime walitti isin hin naqu kana booda bakka hiriyummaan kiyyaaf keessuma irratti haa dhaabbatu. Dhugaa waaqayyoo akkana jedhamee jecha akkana jedhamu tasallee hiriyeennatiin keenya waan ammanaa jecha namaatirraa kan adda nu baasuu dhabuu wanti isaa kanaan booda aniifatu walitti fuunee wajjin hiriyaan keenya asumarratti hin dhaabbata isa jettu. Abaluu sana naa baasuu qabda dhugaa Kiristoos akkanatti isin dhiisu waaqa. Qalliin akkanaan jiru. Otoo waan barbaadee ta'e abaluu isaa siin baasu. Atuu hin beekta waan ta'eef. Dhuunfaa ani xiqqoo waan baay'ee wajjin hin dabarsine nama wajjin hin horii eegaa guddateedha. Asirrattis immoo waan baay'ee gaddaa fi gammachuu keenya wajjin hin hirmaanne. Bakka obboloota kootiin ala olitti si waan sitti dhiyaadhee fi waa'ee hirmaata irratti ganaa immoo ati jecha namaa dhageessa akkanaa jettu homaa jechuudha. Hin sobdaate. Abaluu sanatti himuu qabu. Ati yoo gizee ati waan hunduma kiyyaadha bakka hundumaa si ilaalanaan jettu afaan kee ilaaletan icitii koo hunda sitti madhee har'a kunoo rakkadha namni icitii qabachuun hin beekne ta'e kana afaan namatti wanna sitti madhee hunduma dhuftee natti himte kanaaf afaan namatti himatu amma ati namaan jettee ittiin arrabsite. Dhugaa waaqayyoo waan akkanaa kana dhiise waaqa na qoraa jirta.
Ciao, shi Ani baka. akkasi Ciao, ciao. jammari miti. Ciao, ciao, bye. Irratti hin cufin dhugaa waaqayyoo. Oi, si jammari waa'ee kan kee namatti hime jechuun koo hankooti jechuudha. Miti kan kee ani ofii kooti afaan kootiin baasee namatti himuu miti. Namni waa'ee kee natti hime taanaan akka kan kootitti akkana dhukkubu hin beekta si caala. Ofii kiyya caala silaa hin beekta waansa. Ati immoo ganaa maal jecha akkanaa? Bakka amma hiriyummaadhuma namaayyuu nan barbaachisu. Qalbii akkanaa dhiisishee dhugaa jirtu natti. Jedhi bakka. Bilbila koo irratti deebisteen bilbilii lammaffaa. Nama tokkottis immoo dammeen akkana naan jetteetti nama tokkottis ni bakka hojii kee hojjedhu jireenya kee jiraadhu. Anis hojii koon hojjedhaa jireenya koon jiraadhu. Jechuudha. Ciao, bye. Osoo akkanaa kana dhaabishii Jedhi bakka. barumsa irra jirtama dhugaadhuma kee jechaa jirtaa lubbuu dafii natti himi. Jedhi bakka asitti naan qoosaa miti erga qoosatti fudhattee sanan imimmaan koo harcaasaa sitti haasa'u erga qoosatti fudhattee jedhish. Bye. Ani eenyutti naasaa eenyutti waa'ee kee mari silaa hin beekta. Beeku ani sasiitu beeka. Itti silaa hin jiru seenan. Unkaan nama biraa miti siistarii wajjiniin amma keetti nama wajjiniin haasaa. Iccitii koo nama itti. Biraankii si godhadhe ka. Moonatu biraankii ta'ee. Kun horreef nama aarsitaa. Maal jechuudha? Maal jechuun bakka biraankii si godha kan biraa eenyuun godha. Maqaa Yesuusin beektaa iddoo bakkeen taa'e kanatti koo guyyaa aduu saafa kanan natti dukkanaa dhugaa hindi maal jettee mucayyoon jedha jechuudha. Qooda kee. Qosa. Dhiifaa maqaa ishii bittillee koo sin jaalladhu. Namni nama kee jaalladhu hin jiru mitiiree kanaafidha. Akkana waan jedhe immoo nama baay'een akka uummata lakkee. Itti deebisu kana booda waan akkana kana dhaabichaa ishee Hin boochaayi qoy ka hordoftoota koo nagaa gaafadhu. Aniyyuu duratti garaan na kaffa'e gidduutti. Hinoo wayisayyuu dura qilleensaa ture. Alan taa'ee jira ishii booddee viidiyoo naa bilbil hammarreen nan argitu. ani koo Amma hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u maatii dammee yuutiyuubii jedhi nagaa gaafadhu too meeqaa itti faradin tara tana laayik sabiskiraayib sheer godhaafi jedheen yalla. namni akkanatti hiriyoota isaa nama barsiisaa maatiitti gaafa nama fidu waan gaarii ta'e nama bochisaati. Manatti si waama ka istiidiyoo kootti kootti. Baay'ee nama dhibu. Bal amma immoo biraan kira siin jira silaa maaltu si boossisa ree? Ijjumti ittiin biraan nagooteyyuu baay'ee tokko na aarseshi. Ilaa waan biraatiin an biraan kiisi godha jedhee mata duree wayii isa immoo iccitiin jirre gadi baasta ture. Jedhee tanan dhiise waan biraa biraan kiisi gochuu ka'enne. Otoo isa ta'e ammaa feentii naqaltamoo maal jedhu sila hin gaggabada sila. Ijoota na jalaa ansamuuna keessa immoo waan nama dhibu nama wajjin naasee hin beeku. Sirna namni nikkaasoo wajjin maal jetti micayyoon jedhee waan an jedhu dhabe dhuguu waqa. Amma hundaa fuudh. Waaqayyo biraankii kanaaf. Maalaa godhu. Biraankii kanaa balleessu. Mataa koo. Micoo nagaa gaafadhu viidiyoon akka malee dheerate. Qoy mee namni bilbilaa jira qoy nagaa gaafatta viidiyoon itti deebi'a. Okay, gidduutti namatu narratti bilbilee nagaa gaafadhu ka viidiyoon dheerate waan ta'eef nan cufaa nagaa gaafadhutu jajjabeessaa micoon tun hiriyaa xiyyaadha dhuunfaa xiyyaadha jedheen. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu maatii dammeetu
Mee micayyoo tana seeratti jajjabeessa. Afuura biraankii kanas immoo irraa naa rukutaa. Irraa ifadhaa kan lammaffaan ittiin deebine. Sittin deebi'u lamaffaa dhageessanii jajjabeessaayii laayik sheer godhaa fi hafuura biraankii kana immoo irraa ifadhaa itti aniyyuu har'an biraankii nama godhe malee biraankii nama gochuun jaalladhu garuu maaltu sitti dhagahame lumpi Maala sitti maa dhugaa rabbi baay'ee tokko ulfaataadha indee namni tokko ko gaafaati hiriyaa keeti jette gaafa namni tokko dhufe jecha warra hamii kanaanii biqiletti waa himtee isa jedhaan inni akkan hin jaallanne hin beektamte sirri baay'ee tokko naare dhugaa waaqa micayyoon jedhe akka tokko sila akka ati jettee hin jaallanne nan beeka. isumaaf jecha nani jaalladhu na qorte ka Na kanarra deebinee haasofnaati qoyi viidiyoon xumura ishee callisi. Tole waaqayyo sun haa eebbisu xiyyaa biraankii godheen jira yookaan immoo baluu jedhee waama. Hundaafuu egaa qeeqaa fi yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Hundee keessanuu baay'ee akkan isin jaalladhu isiniyyuu hin beektu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, commenti taasisuudhaan na jajjabeessaa. Kana booddee immoo haala mijeessee sagantaa dhaabbataa waan isin barsiisaa hordoftoota koo kun hin barsiisaa hin bashannansiisaa waan hin jedhu tokko gara fuulduraatti itti yaadaan jira jechuudha. Haala mijeeffadhee kaameraameenis qopheeffadhee akkatti kophaa koo hin taane jechuudha. Kanan isiniin jedha achumaan immoo beeksisan baasa karaa tooree fi biikoo namoonni kaameraameenii baratanii qacaramuudhaaf carraa eeggachaa jirtan dhuftanii irratti hirmaachuu dandeessu. Yeroo beeksisa baasetti waajjira koottiin isiniin jedha. Nan qoosaa eebbifamaa waaqayyo sinaa kabaju. YouTube kootiif haaraa kan taatan subscribe godhaa. Warri immoo dura maatii taatanii jirtan immoo like, share, comment godhaan isiniin jedha. Eebbifamaa shaaloom viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti lafaaf haala keessa jirtanitti waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u.